Ashamaa harka fuunee kabajamoota fi jaalatamoota hordoftoota Almaas Salaalee 32 akkam jirtan akkamsaa kanaaf daqiiqaa kana eegdanii galanni waaqayyoof haa ta'u annagaa koon jira. Nagaan waaqayyoo iddoo jirtanitti hunduma keessaniifuu isiniif haa baay'atu jecha warra nan beekneef ani Fallaquutuu bin jedhama. Guyyaa har'aa kana kan hin argamu immoo mana Almaas Salaalee 32tti jechaadha. Sababbiin itti mana almiitti argameef immoo egaa akkuma beekamu almiin moonii taatee jirti. Anis immoo baga gammaddee baga waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan si ga'e jechuunidha. Mana almiitti argameen jira jechaadha. Egaa almi koo baga gammaddee baga waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan si ga'e baga milkooftee. Egaa baga gammaddeen siin jedha. Gammachuun kee immoo gammachuu dhuma hin qabne siif yaa ta'u ammallee gammadii. Ammallee jabaadhu irratti hojjedhu ta'anii bakka kana caalu akka geessu abdii guddaan qaba jechaadhaani. Egaa kuni jalqaba malee dhumaa miti garuu jalqaba milkaa'uun wanta guddaadha. Maaliif wanti kamiyyuu jalqabni isaa yoo bareede dhumni isaallee bareeda ta'a jechaadha. Maaliif yoo jettanii daa'imni tokkoyyuu gaafa lafaa kaatu uummata kan kaatee hin deemtu ganaa daandee jetteeti jechaadha. Sadarkaa ishee barbaachisu san dabarteeti kan ganaa daaddee jettee irratti aansuudhaan immoo kaatee miilaan tarkaanfachaa akkasiin adeemti jechaadha. Kanaafuu milkaa'inni hojii tokkos immoo hangasuma qorumsa dura jiru gaafa darbanii qorumsa isa ittaanus ni darban jechaadha. Kanaafuu akkuma daa'imni dura daaddee jettee kaatee miilaan adeemtu almiyyee atis immoo har'a qorumsa isa dura dabartee milkooftee jirta. Baga gammaddee baga waaqayyoon si milkeesseen siin jedha. Kan kana booda jirus immoo jabaattee hojjettee akka galmaan geessu atu jaabdoodha. Kana caala akka itti jabaattu abdii guddaan qaba. Egaa baga gammaddee baga waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan si gahee. Kana boodas immoo viidiyoo kallattii garaagaraatiin nama barsiisan irratti hojjechuudhaan qabattee akka nu dhuftu. Nus immoo si duuka ta'uudhaan wantoota baay'ee akka asirraa barannu abdiin qaba jechaadha. Kanaafuu egaa waaqayyoon guyyaa har'a galmaan si gahee jira. Ammallee jabaattee galma caalu dhugaatti milkaa'ina caalurraa akka geessu abdiin qaba. Kanaafuu jabaadhu irratti hojjedhu siin jechuu jaaladha. Baga gammaddee baga waaqayyoon gatii dadhabbii keetii galmaan si gahee almi koo baay'een itti gammadee jira. Baga waaqayyoon silleen si gammachiiseen siin jechuu jaaladha. Gammachuun kee gammachuu keenya. Akkasuma hordoftoota almii hundi keessanuu egaa duuka ta'uudhaan hangaarraa ishii faana ta'uudhaan wanta gargaaramu hundaan gargaaraa turtan guddaa galatooma. Ammallee duuka ta'uudhaan akka gargaartanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa almii baga gammaddee irra deebiidhaanii egaa hordoftoota almiillee guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Kana boodas akka duuka taatanii wanta gargaaramu qabdu hundaan akka gargaartanii iddoo guddaa ittiin geessan abdiin isinirraa qaba jechaadha. Isinillee guddaa galatooma. Egaa almiyyee baga gammaddeen jedha ammallee irra deebiidhaanii. Egaa hanga yoo nama hordoftaniif guddaa galatooma. Samtoota maatii Almaas Salaalee 32 biyya keessaa fi biyya alaa kan jirtan daawwattoonni fi kabajamtoonni obboloonni keenya hunduma keessanuu nagaa waaqan isin gaafadha. Akkam turtan akkam yoo nageessanii amiin. Abbaan keenya galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Akka cubbuu badii keenya otoo hin taane akka arjummaa gallaafummaa isaatti dheegge tiksee yoonaan kan nu gahe maqaa isaa baraa hanga baraa kan ulfaate kan ol jedhe haa ta'u amiin. Akkasumas obboloota koo egaa namni warreen maqaa koo hin beekneef boontuu chaanaaliin jedhama. Mana kottis goroo jechuun dagatina warri maqaa koo beektan immoo ana haa dhufu. Hordoftoonni fi jaalatamtoonni maatii Almaas maaliif mana isheetti dhufte naan jechuu dandeessu. Mana obboleetti kiyya Almaazitti kanan dhufe gammachuu obboleetti keenya qoodachuudhaaf gammachuu ishii gammachuu keenya waan ta'eef baga gammadde jechuufan asitti argamee asitti affeeramee jira. Obboleetti koo Almaas jajjabduu fi qaalii gorsituu namaa baga waaqayyo si gammachiise baga gammadde congratulation
dhugaa hedduu namatti tola hedduun gammade akkasumas obboloonni koo warri isee jajjabeessuudhaan saatiidhaanis taanan bira dhaabbachaati saskiraayibii guutuuf taananis waan hundaanuu gargaaraa daggafaa kan turtani obboloonni koo baga gammaddan isinillee congratulation gammachuu keenya waan ta'eef akkasumas immoo obboleettii keenya gara fuulduraatti illee jabaattee hojii kana hojjattee akka bakka guddaa geessu dhaloonni wanta gaarii akka sirraa baratan dhaamsa koo yookiin immoo abdii koodha. Dhugaa hedduun gammade. Maaliif hojjettanii yeroo maraa shamarran biyya Arabaa yookiin immoo nuti kan biyya namaa keessa jirru yeroo maraa yookiin immoo irratti Facebook irratti akkasumas Telegram garaagaraa irratti yeroo keenya immoo irratti yeroo keenya kan dabarsinu garuu turre amma garuu hojiin kun hojii waaqayyoon faqqade hojiin kun hojii waaqayyoon jaalatu akkasumas dadhaboota ittiin gargaaruu fi ofii keenyaafis hojii kana hojjannee itti milkoofna jennee hojii kana halkanii guyyaa irra dhabnee hojjechaati jirra waaqayyo immoo nuu eebbisee hojii kana galma nuu qaqqabsiisee egaa galanni ulfinni isaaf haa ta'u obboleettii koo kuni carraa tokkoffaadha carraa lammaffaan isin jira carraa sadaffaan isin jira obboloonni keenya akkuma amma wal jajjabeessine kana bira dhaabbadhaa laayik gochuudhaan viidiyoo ishii daawwachuudhaan jajjabina keessanii waaqa gaditti as geesse obboleettiin keenya kanaaf iyyuu ammallee wantoonni ishii hafan hedduu jiran kanas akka milkooftuuf moo abdii qabna amantii qabna jabaadhaa warri ganaan lafa jalaa hojii kana hojjechuudhaaf yaaddan jabaadhati wanta hojjettan wanta amantan ni argattu jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha jabaadhaan milkooftuun isiniin jedha dhugaa hedduun gammadee jira jechuudha hedduu obboloota koo isiniin jaaladha isiniin kabaja kanaaf iyyuu obboleettii keenya bira dhaabbadhaa ganaadha wanti hafeenii jira waan ta'eef jabaadhaa kun immoo semestara tokkoffaati kan jedhamu akkuma barnoota yeroo barannu semestara tokkoffaaf lammaffaa semestara sadaffaa kan jedhamu jira mitire kanaafuu jajjabina keessaniin obboleettiin keenya kanas geesse ammas jajjabina keessaniin jabaadhaa waaqa gaditti faana dhaabbadhaa congratulation waaqayyo kana hundumaayyuu hojii keessiif haa eebbisu ammallee jabaadhu jajjabduu namaa cimtuu namaa siin jedha nagaan naaf tura baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja.